gada kan itim ikaltumal demokrasi haluga tayu gafin mata ifahabayu Ashama harkafuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Sagantaan keenya har'aa qabsoon uummata Oromoo maaliif yeroo hundaa kararratti hafama? Walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromoo galii barbaadamuun gahuun maaliif hanqata kan jedhu irratti jaarmaya waltajjii walabummaa Oromiyaatirraa keessummoota lama qabanneeti dhiyaanneeti jirra. Keessummoonni keenya har'aa obbo Suraa Timootii fi Dr. Ismail Umar Anafana jiru. Isinillee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraa sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtanii waan hedduu nurraa hubattan asumaaniin isin affeera. Keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhufanii baga asirran nu affeertanii. Tolee galatooma keessummoota keenyan anumatu maqaa keessan wal isin barsiise mee gara gaafii kiyyaa ceehuudhaan dura dhiheenna kana marsaalee garagaraa akka Feesbuukaa, Tiwiitaraa, Yuutuuba irratti waltajjiin walabummaa Oromiyaa facaafamee wal jalaa harkifamaa jira argaati jirra. Namoonni hedduun yaada kanarratti koomantii garagaraati kennu. Isinillee ammootu bu'uuressitoota warra waltajjii walabummaa Oromiyaa kana bu'uuressite keessaa waan taataniif waa'ee isaa akka gabaabsitanii nu ibsaniif jalqaba irratti hiree isinii kenname. Obbo Suraa isinirraa hin haa eegalu. Bolellisaa ulfaadhu asirran affeeruu keetiif waltajjii walabummaa Oromiyaadhaa gara ji'a 6-7 gahee eega jalqabne inni qabsaa'ota waggaa 20-30 tare kana yaada walabummaadhaa kaampii qabsoo Oromoo keessatti lalisaa yookaan ammoo yaada san oofatiin turaniin ijaarame yookaan ammoo walitti qabame. Waltajjiin kun dhaaba siyaasatii miti. Forum for Independence of Oromia yookaan ammoo waltajjii walabummaa Oromiyaa jedhama. Kaayoon waltajjii kanaa barbaachisummaan isaa kaampii qabsoo Oromoo keessatti jalqabarraa ka'ee daandii lamatu deematiin ture yoo agarre adda bilisummaa Oromoo hogganoota isaa keessaa fi sagantama isaa keessatti illee uummanni Oromoodhaa barbaadu referendamiidhaan mootummaa Itoophiyaa wajjin jiraachuu yookaan ammoo mootummaa walaba ijaarachuu ka jedhu hoggana isaa keessatti 1991 fi achi as ka agarrellee maaliif dhaabni sirnaan bal'innaan deematiin jiru uummata Oromoo sabboonummaa offiseetiin deeman jiru isa yaada lama kanatu mul'achaatiin ture. Tokko 91 maayyuu yoo agarre irra caalaan Itoophiyaa dimokiraatessuu irratti hundaa'ee socho'aatiin ture. Itoophiyaan suni dimokiraatessuu osoo hin dandahin wanni dhalate suni marru waggaa 27 wayyaaniin silxaana qabatte. Achi asillee homa agarru jira. Gara biraatiin ammoo warra walabummaadhaaf keessahuu warri dirree waraanatti qabsaa'aa ture waboo fi hogganoonni isaanii kaayoo qabsoo Oromoo tana akkuma kolonii waan ta'eef gaafiin kenna deebiin isiilee decolonization waan jedhu waan qabaniif kanaafuyyuu galiin qabsoo Oromoodhaa akkuma ummanni gabroonfame marruuyyuu deebii isaa argatetti gabrummaa jalaa walaboomee mootummaaf danda'e ijaarachuudha waan jedhu kana lamaantu deematii waan tureef warri qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo decolonizationiiti, qabsoo farra gabrummaati, qabsoo kolonii jalaa bahuutti warri jedhu waggaa 25-7 tare kanaaf daandiin isaanii warra keessi isaanii Itoophiyaa dimokiraatessuun wal dhabaa wal fixaa dhaaba keessaa addaan bayaa dhaabbileen adda addaa wal duraa duubaan ijaaramaa kayoo mara irraa himamu wal danqatu kaampii qabsoo Oromoo jira. Wal qoodinsa jira wanni jedhamu suni dhugaa yoo dubbanne waan abaaramuu miti osoo wal qoonnee wal qabuu dhabne silaayoona karaan taramuudhaaf yaalame dubbii Oromoodhaa walabummaa Oromiyaa kabachiisu osoo hin ta'in Itoophiyaa dimokiraatuu keessatti haa milkaa'uu dhabu akkuma ammallee tahaa jiru kan silaayoona yeroo kudhan irra deddeebi'eetiin taatiin ture. Kanaafuu wal qabaa kanatu kaampii qabsoo Oromoo bulchaatiin ture. Kanaaf kaampii walabummaadhaa kun dhuguma yeroo adda addaa dhaabbileen adda addaa qaamni ceehumsaa ABO'dhaa kaayoo kanaan ka'e fidoon Front for Independence of Oromia ka jaarraa Abbayyaatiin geeffamu yaada kanaan deematiin ture ifloo duraan irraa jalqabee ABO'n asii Moqadishoo deemuudhaan ka jaaramne Front for Independence of Oromia yookaan immoo adda walabummaa Oromiyaa kaayoo kanarratti ijaarame
kana fakkaatan dhaabbileen adda addaallee ni jiranii dhaabni tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo yaada kanaan deema. Yaan haa deeman malee irra caalaa adda bilisummaa Oromoo keessallee dhuguma yaanni kun warra harkaa qabu jira. Haa deeman malee irra caalaa waggaa 27 kana keessa qabsoon biyya alaatti baqatteeti waan baatiif dirreerraa yaanni irra caalaa mo'ataatiin hidda horachaatiin bakka ammaatiin nu ga'e yaada Itoophiyaa Dimookiraatessuu jedhu waan tureef kaampii walabummaadhaa gaafii adda addaa jaarmee adda addaa haa uuman malee namoonni hedduun gaafii uummata bal'aa Oromoo wajjin haa dhaabatan malee waan sirnaan itise tokko ka gaafii walabummaa Oromiyaa kana sirnaan ibsu tokko yeroo irraa yerootti ka'ee kufuu malee waan gadi hin dhaabatiniif amma warri kaleessa dhaaba adda addaa keessa dhaabaan alallee kaayoo kana lillisaatiin turre haaluma duruu itti yaannu fi itti amannu irraa kaanee irra caalaa ammoo kufaatii amma mul'atu ifa waan ta'eef uummanni Oromoo yeroo mara caalaa dubbii kufaatii sana waan argaatiin jiruuf yaada kana lafaa kaafneetiniin foromii kana dhaabne foromiin kun kaayoon isaa uummata Oromoo dammaqiinsa siyaasaa isaa gartanii yaanni tokko yaanni kaaya uummata tokko yoo ifatti galiin isaa beekame humna isaa mara waan sanirra oolcha uummanni osoo hin facaasin uummanni Oromoo ka eeguu qabu jaalatee jibbe turee dafee dhufe gaafin isaa haala saayinsaawaa taheenii fi haala seena qabeessa taheen tokkoo fi tokko bicha gaafii kolonii ofirraa kaasu biyya ofii qabaachatiin ture biyya ofii uumachuu mootummaa ofii ijaarachuu wanni kanaa gadi deemaa marri qabsoo Oromoo kanarratti hanqisu laamshessu facaasu yeroo itti dheeressu malee yoo mara harcanii kufnee kaane gaafa kana kufne maaliif kufne gaafa kana maaliif kufne malee wanni bakka naman ga'e waan hin jirreef kaayoon kenna dammaqiinsi Oromoodhaa qabsoon inni irra wareegamu yoo galii akkasii hin gahin dararaa fi cunqursaa keessaa sirna gabrummaa keessaa akka hin baane uummata dammaysu tokkoffaan kana lammaffaa uummanni kun irra caalaa kaampii qabsoo Oromoo keessatti kamoyate warra decolonizationiidhaaf walabummaa Oromiyaatiif qabsaa'u osoo hin tahin dhugaa yoo dubbanne numarruu walumaan kufnee kaanullee yaada Itoophiyaa Dimookiraatessuu jedhutu ol aantummaa argatee yaadni kun ammoo jaarmaya jabattiin amanu qabsoo hidhannoottiin amanu sabaa kanaan waan nurra gahaa jiru kaagarru kana kanaafuu kaayoon waltajjii kanaa ka lammaffaadhaa malli jiru furmaata maayii argachuudhaaf jaaramuu akka ta'e akka ummataatti jaaramuu akka jaarmaa siyaasa jaaramuu wanni nu hanqateef kufaatiin nu gahellee jaaramiinsa dhabuu akka ta'e biyya tokko deeffachuu dhiisiti mootummaa tokko keessattuu qooda fudhachuudhaaf jaaramiinsa gahaa fi jaba malee waan hin dandeenyeef waan kana ummata keenyan lallabachuudhaaf sadaffaan kaayoon waltajjii walabummaa Oromiyaa haga dandeenyu tokko ofii jaaramuun barbaachisaa eegdeen dhufiraa jalqabnaa ofii jaaramnee qabsaa'onni walabummaa Oromiyaatti amanan qabsaa'onni jidduu gabaabaa kana keessatti Oromoon shirfiraa fi hambaa argatee akka jiraachuu hin barbaanne qabeenyaa fi waan Oromoon qabdu maraayyuu argannee uummata keenyaaf godhuu warri itti amanan mudhii hidhatanii qabsoo karaa dheertuudhaaf akka of qopheessan ammallee suphaan biraa dhufuu dandeetti ammallee riiformiin biraa dhufuu danda'a ammallee federeeshiniin impaayir maqaa adda addaa jijjiiratee bakka biyyi ka biraa bu'uu danda'a nuu kennu jalatti kufuu osoo hin ta'in qabsoo dheertuu haqaa bakkaan gahuudhaaf malli nu baasu injifannoo ka argamsiisu dammaqanii ijaaramanii hidhatanii qabsaa'uu qofa qabsoon karaa nagaa barbaachisa galiin qabsoo Oromoo lamaanuu wal qabateetiniidha haa ta'u yaanni kenna ummata dammaqeen qabsaa'otaa fi ummata jaarameen qabsoo hidhannootiin ifita nagaallee waliin makaniitiniin injifannoo maayiidhaa argamsiisuu waan ta'eef ummata keenya yaada keenya kana barsiisuudhaaf ummata keenya qabsaa'ota yaada kanarratti ijaaruudhaaf waltajjii kana keessatti ijaaruudhaaf ijaarama illee mari'atee yaada wal jijjiiree biyyaaf biyya keessaaf biyya alaatitti kaayoo kana oofuudhaaf deemna warra walabummaa Oromiyaatti asitti karaa nagayaatti haa ta'u gara fedhinuu qabsaa'u maraanuyyuu wal haasoynee mootummaa kana aangorraa buusurraa ka'ee haga maa'itti
oofnee walabummaa Oromiyaa argamsiisuudhaaf yaada kanarraa kaanee jaarmaya siyaasaa aangoo keessatti qooda fudhachuuf deemu miti. Ummata jaaruudhaa fi humna ummata jaaruudhaaf dammaysuu fi qabsoo hidhannoo deeggaruu fi gargaaruudhaaf dhaabate kanuma gabaabatti wannan ibsu. Galatooma obbo Suuraa mee akka gaariitti nuuf ibsitanii jirtanii ulfaadha. Dr. Ismail isinillee gaafima isaaniif dhiyaate kanarratti egaa waan jettan yoo qabaatte. Isinis fayyaada miidiyaa jabaatee sagalee uummata Oromoodhaa ta'u isinaa godhuun isiniin jechuudhaan eegala. Asumaanuu jaalsuraan waan silaa waltajjiin tun dhaabamteef keessa gabbu'ee ibsee ani dura ifimuudhaaf nama waboon gaafa jalqaba jaaramu qayroon ganama nama 30 duraa keessaa tokko hogguutiin qabsaa'otni dhaaba sana bu'uureessan yeroo san keessa adda bilisummaa Oromoodhaa bu'uureessan wanni isaan nutti himanirraa ta duraa Oromiyaan kolonii Itoophiyaa jala akka jirtu kolonii Itoophiyaa jalaa bahuu akka qabdu haayoo godhatanii ittiin nu dammaysaniitiin itti dhaame jalqabarraa asxaan isaan tolfatanii Oromiyaa walaboomte irratti balaliisuuf deemna jedhanii nu garsiisan ragaadhaa jechuudha. Suni maali? Moggaan lameen diimtuu magariisaan idduudha walakkaan si aduudha jedhanii jechuudha. Moggaan asxaan sun waan kaayameef takka takkaani ibsanii jechuudha. Faaruun isiin osoo nafin nu alaabaa ni qabna takka aduu hangaatu gameessa duuluu qabna ozoon kofluu kan du'u iforeeyni ol qabna kumkumnileen haa du'uu jaa jechuudha. Iforeeyni ol qabna eessarratti ol qaban Oromiyaa irratti ol qabanii jechuudha. Itoophiyaa irratti miti. Yoo gartee Itoophiyaa dimokiraateessuuf kan deemamu ta'e alaabaa isa wanni barbaachisu hin turre jechuudha. Kanaaf yaa kiyyoo Habashaa ta'e akka goruu qotame keenii biyyoo gadhiise amma hadhaa du'aan dhuginii jafaaruu keessatti san hunda ogguun laalu eegana amma wanni gartee dhaaba kana keessattii fi jechuun dhaabnummaan qabsoo Oromootiif hundaa'e hundi bakki inni irraa ka'e achirraa ka'e adda bilisummaa Oromoodhaati. Maqaa adda addaa eegana haa baafatu inumaa dabree hanga adda bilisummaa Oromoo kan maqaa abaluutiin eegganamuuf abaluun hoogganamu hanga jedhamutti deemne hundeensaa immoo achumarraa ta'e jechuudha. Haayoonis achumarraa ka'e ammoo kana keessatti warreen fedhinnaa Itoophiyaa dimokiraateessuudhaa karaan Itoophiyaa dimokiraateessuu kunis haqa Oromoodhaa argamsiisuu ni danda'a jedhanii warri itti amananiis ni turanii jechuudha. Warri kana keessatti yeroo sanitti ammoo yeroo nuti waan san keessatti jalqabaan ture san keessatti nama qaanfachiisa ture Itoophiyaa dimokiraasiin jedhanii dubbatuun qaaniidha ture dho'ifatanii jechuudha. Dho'ifatanii hanga 1991 wanni takka illee ta'a as baatee dubbatamtu hin turre. Inuman ibin hanga bara diidamoota dabranii kana keessatti namoonni tokko bahanii as bahanii dubbatan malee akka biyya sanatti kilooziit keessa jedhanii jechuudha. Kilooziitii keessa turte jechuudha yaadni gartee Itoophiyaa dimokiraatisoonni jedhamu sun. Amma immoo as baatee inuuhu yaada mohataa hin qabdanii warri qabsoo amata 50 oofaa ture kun yaada mohataa hin qabdanii jedhanii jechuudha. Yaadni mohataan har'aan tan Oromoo gataa jiru kana ta'ee argamee jechuudha akka isaaniitti gaa. Kanaaf waan kana callisneetumatti ilaaluu osoo hin ta'in qabsoon Oromoodhaa tun seenuma isii keessattuu garagallee yoo laallu barruudhaan guddoon hin jirtu. Miidiyaaleen hin jirtu. Afoolaan jirti jechuudha. Afoolaan nuti warri waan kana keessa turre kuni har'a yoo callisneetumatti dhiifne ijoolleen har'aan tan lafaatee qabsoo harka duwwaa diina kana dura dhaabbataa jirtu tuni namoota yaada adda addaatiin deeman kana osoo addaa hin baafatin lubbuu isaanii illee itti wareeganii yeroo isaanii illee itti wareeganii qabsoon Oromoodhaa qabsoon isaanii bakka silaa barbaadu osoo hin geenye hafaa jirti. Waan kana usneetu callisoo osoo hin ta'in waltajjii takka uumnee waltajjii sanarratti uummata keenya dammaysinee uummanni keenya gaafii isaa artikuleet godhatu qaba. Artikuleet godhee dhiheeffatu qaba. Nama biraatti miti kan dhiheeffatu ifmottuu dhiheeffata mataa isaatti dhiheeffata jechuudha. Mataa isaatti dhiheeffatee mataa isaatii tan itti amane tana ijoollee isaatti dabarfatu qaba jechuudha. Qabsoo teenya wal'aansoo yoo dandeenye diina yoo dandeenye ifirraa kaafnaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifna buucan ilmaan waan itti guddifatu takka lafa haatu qabda. Kanaaf jecha gartee waan kanaaf har'aan tana ijoolleen teenya isaanii qabsoo teenya dhaalaa jirtu tuni karaa isiin malu karaa itti milkaa'uu dandeessu takka
dogoggoroota dabre irraa baratanii akka isaan itti tarkaanfatan godhuudhaaf waltajjii takka uumnee waan kanarratti haa bobbaanu waan ji'uuni mataa walitti qabannee yaani deemu kanaa jechuudha. Gabaabdutti kana haasawoota itti aanu keessatti waan silaa gartee irratti haasawinu wajjin itti dhufuu dandeenya jechuudha. Maaliif ka'iinsaa fi kufiinsa qabsoo tanaa keessatti waa hedduudha agarree as irras dabarree gaafilee ta'e keessatti waa hedduu walii ibsuu dandeenya jechuudha. Ulfaadha Dr. Ismail Marree akka gaariitti nu ibsitanii jirtanii yaada ka'umsaa gaafii ka'umsaa godhadhee amma kallattiidhaan gara gaafii harka qabadhee jirutti isin ceesisa. Uummanni Oromoo qabsoo waggaa 27 godheen qeerroo fi qarreen Oromoo qabsoo addaan hin cirne karaa nagaatiin taasisaniin wayyaanee naatoo namaa hin qabne kan meeshaa ammayyaa hanga afaanii fi funyaanii hidhate san qabsoo karaa nagayaatiin osoo adda hin citin tokkummaan taasiseen wayyaanee maqaletti galchee jira. Walumaa galatti qabsoon uummata Oromoo kan qabsaa'ee bu'aan inni argamsiise kun akkamitti argamuu danda'e wayyaanee tana qabsoo humna jabaa isaan qaban san mooyanii karaa nagayaatiin gara biyyaa galchan kana qeerroo fi qarreen Oromoo uummanni Oromoo akkamitti argatuu danda'e obbo Suraa gaafii kan isiniif dhiyeesse. Ayyee ulfaadhu obbo Leellisaa. Kun yaada bal'aadha. Ani waan kana akka itti ilaalu hubannaa gahaallee uummata keessatti argachuu qaba jedhee kan yaadu adeemsa qabsoo tana daangessinee addaan qooduun sirrii natti hin fakkaatu. Jalqaba wayita Jeneraal Waaqoonfaa qabsaa'anii Nageellee Booranaa irratti wanni isaan jedhan qabsoo tana qabsooyinee yoo dandeenye diina kana hin buqqifinaa yoo dadhabne ilmaan itti guddifnaa jedhan. Achirraa ka'ee addi bilisummaa Oromoo fa'a achiin booda ijaarame dhaabbileen adda addaa achiin booda ijaaramanii humni barate dhaaba siyaasaa sirnaa qabatee gabbahee socho'ee qabsoon karaa dheeraa dhuftee haga kufaatii dargiititti yoo dhugaa dubbanne bakka heddurraa jireenya adda bilisummaa Oromootu namni beekatin ture yoo naannoo Harargee naannoo Wallaggaatii fi Baalee taate malee qabsoon hadhaawwan yeroo san godhan ka jireenya Oromoodhaa tokkummaa Oromoodhaa bakka takkatti gadi dhaabeetiin booda 91tti uummata Oromoo mar waliin gahe yoo waan amma 2018 yookaan immoo waggaa 2018tti argame yaannu qabsoo qeerroo waggaa 4 tana qofaan tana dhaadnee tana faarsinee duubbee isii dagachuun dhuguma rabbiitti cubbuudha. Duraan dursee qeerroon dhaloonni qubee jennu kuni akkuma Jeneraal Waaqoo ilmaan itti guddifna jedhe itti baha dhaabbilee Oromooti. Itti baha qabsaa'ota Oromooti. Wareegamni hadhaawwan isaan dirree fi mana hidhaa maratti fixan qubee kana akka sirna barnootaa ta'u mootummaa dargii kuffisuudhaan qoodarraa fudhachuudhaan santu dhale lafaan kaane warri qubee. Kanaafuu walitti hidhata qabaa jechuudha. Akkamitti qeerroon waggaa 4 keessatti waan waggaa 27 dhaabbileen Oromoodhaa hin danda'in ka jedhamu. Beeytu sochii qeerroo kana keessaa hafuura dhaabbilee Oromootu jira. Cichina dhaabbileen Oromoo godhanii qabsoo asiin gahantu dirree waraanaa keessatti mana hidhaa biyyaa keessatti biyya alaatti qaacanii godhaa turantu waliigalatti immoo qubeen uumamee warri qubeen barate dhufee ilmaan warra qabsaa'an kana adeehoon waan kana kaasani. Abadan addaan baasuun jiru guddina jechuudha. Guddina dhaabbilee Oromootti, guddina qabsaa'ota Oromootti, dhaloota haarawaa ida'atee, miidiyaa ida'atee, aktiivistoota jajjabaa ilmaan sanii ida'ateetiin maa'ii gahe. Akka waan dhaabbilee fi qabsoo achi duraa irraa muranii kun waan saniin faallaa dhalatee qabsoo bakkaan gaheetti ilaalamuu hin danda'u. Wanni guddaan tokko akkamitti milkaa'uu danda'e? Milkiin kunillee haga tokko yoo dhugaa dubbanne waan kana bakka biraatti haasa'uu dandeenya. Milkiin wayyaanee ari'uudhaa kuni haga tokko milkii guutuu miti. Kana kun argaa jirra ammaayyuu dadhabbiif danda'e qabaa. Ammoo akkitti milkaa'e akkamii yoo jenne qabsoo diinni wayyaaneen qabsaa'ota dirree keessaa baaftee biyya keessatti maqaa shibbirtanyaatiin uggurtee sochii akka hin goone fixxee mana hidhaatti ajjechaadhaan fixxee dhaloonni haarawaa qabsoon Oromoo karaa dheeraa keessa dhufteetiin fidde kuni karaa nagayaatiin jechuudhaan socho'anii miidiyaa ida'atanii
kana wajjin teknoolojii amma jiru kana sooshaal miidiyaatii fi telefoonaa fi waan adda addaa kanaan gargaaramuudhaan bakka dammaqiinsi ummataallee kakaleessaa caalaa qabsoo kaleessaatiin jabaate amma 91 achi dura dammaqiinsi akka amma jiru kun hin turre guddina fide jechuu bakka irraa ka'e qaba jechuu lafarraan kaan samirraan dhufne. Kanaafuyyuu waan amma jedhe kanaan gargaaramee hadhaan cunqursaadhaa ummata keessa seenee jireenya ummataa miidhee waan kaaseef ilmaan isaanii ka'anii falmuu jalqaban. Karoorri karaa qabsoo nagahaallee hujirra oole miidiyaan hujirra oole kanaan dhiibbataniitiniin mootummaa handhuura aangoo guddaa qabu EPRDF keessatti wayyaanee irra caalaa bakka biraatii bobba'eetiin dhufe as a group of wayyaanee dhufe ka duraanuu waan ofii biyya ofiitti tuulachaatiin ture ka duraanuyyuu guutuutti asin dhumachuudhaaf yaada hin qabne haga qabsoon dhiibbattee isa huutu malee waan qabatu qabatee biyya galeef nyaatuuf deemu nu keessa jiru wajjin ka amma nu cunqursaa jiru wajjin wal ammateetiin ture malee kophaasaati miti. At least dhiibbaa gahaa qabsoo wareegama gahaa hadhaawaa gochuudhaan politikaalillee isa saaxiluudhaan hidda isa buqqisuudhaan gara biyya isaatitti akka galu godhame. Kanaafuyyuu haala kanaa wal qabateetiniin dammaqiinsaa fi tooftaa qabsoo waan san ofirraa kaasuutti milkeessachuu hin dandeenna. Ammoo milkiin kun hagoodha guutuu miti. Fadha obbo Suuraa qabsoon uummata keenyaa wayyaanee maqaletti galchitullee kaayyoo Oromiyaan walaba taatee ijaarachuudhaaf barbaaddu san gonfachuu hin dandeenye. Warraaqsi qabsoo Oromoo yookiin Oromoo Revolution 2014 hanga 2018 maaliif bakka barbaadamu bakka Oromoon barbaaddu san maaliif gahuu dadhabe gaafin kun walitti hidhataa obbo Dr. Ismail dhiifama isiniif hin kenne. Fayyadai jaalsuraan haga tokkorraa tuttuqe wanni qabsoon takka guutiin godhamtu tani hogguma takka waan silaa barbaadan mootummaa jirtu ofirraa diiganii hogguma takka waan barbaadan harkatanii fi tani xiqqoo waa harkataa deeman adda adda jiraatu dandeessi. Ta Oromootu waan akka isaniif keessaa qabdi yoo dhugaa fudhanne kan laalu taate. Karaa san deemaa jirti jiraataa as geesse jechuudha. Kuni maal yogguu jennu uummanni Oromoodhaa dhugaadhaa guyyaa Oromiyaan harkaa saamamtee sirna koronii jala galteerraa jalqabee qabsoo hin dhiifne yoggusi lolee capee eeganaan booda immoo qabsoo bifa adda addaatiin naannoo adda addaatti godhaa ture eega bifa baraneedhaan ijaareen booda akkuma ummatoonni biraa kolonii jala kufan kolonii jalaatti bahan xurree sanirra deemeeti kaayoo lafa kaayatee akkaataatti bilisoomu mala adda addaa istiraatejii fi tarsimoo adda addaa lafa kaayatee bobbaa eegale. Sunis kan duraati haalli uummanni Oromootti gabroomee fi akkaataan itti gartee jalaatti bahulleen ka ummatoota biraa warra gartee addunyaa keessaa ha gabroome wajjin garaagarummaa waan qabuutu jira. Sun duraati yeroo uummanni keenya gabroomee fi namnummaan inni gabroomeenuu koloneeffatameen ummatoota biraarra adda. Maaliif warri addunyaan biraa Afrikaa akka biraatti yoo fudhanne warra Awurooppaadhaa kan suuraallee arguulaalle adiidhaa kan teeknooloojiillee guddina qabu hafagoodhaa dhufeetiitu qabatee gaala re'ee keessa oolu fakkaataa jechuudha. Nama dhibu adda baafatulleen. Keenya kun ammoo warrum ollaa keenyaa miskiina akka keenyaa gurraacha akka keenyaatiitu dhufee koloniidhaan nu qabate. Sirni koloniidhaa haa gurraattomu haa addaatu waluma fakkaata akkuma tokko sirni akkaataan sirni inni itti ijaaramu akkuma tokkichaa jechuudha. Kan olaallu amma warreen gaafa warri Awurooppaadhaa walitti dhufee Berliin irratti ji'a tokko waliin tattaa'ee marii godhan san irratti wanni isaan lafa haa irraa takka achi dura warri Awurooppaadhaa kun Afrikaa sana oguu qabatu xarafa baharii fi waan kana qabata turanii biyya walakkaa biyyaa seenanii qaban Berliin konferensii dura. Amma yeroo sanitti yeroo Berliin konferensii kana waliin gattaan wanni waliin ja'an irraa biyya sana naa qaba jedhanii maqaadhaaf jechuu qofa osoo hin ta'in dhugumaan qabatanii irratti alaabaa gadhaabanii takka humnaanis tahee warra liidaroota gartee naannoodhaatii walii galuunis tahee sobatuudhaan jechuudha. Kanaanis tahee qabatanii dhaqanii poolisaa fi sirna mootummaadhaa koloniidhaa irra ijaaratan malee biitu tuntii jedhaniis magartee akka gaffaa ooyiruudhaa tan dhaqanii qottoodhaan muka dhaawatanii osoo hin ta'in akkana ta'uu qabaa jedhanii heera lafa kaayatan.
warri Itoophiyaadhaa waanuma akkasiisan nurra lafa nurra kaaye jechuun akkuma warri Awurooppaadhaa dhufee biyya san irratti alaabaa isaa gad dhaabatee poolisaa fi sirna mootummaadhaa ka barbaachisu biirokiraasii hunda biyya san irra ijaaretti biyya teenya ijaaree jira. Biyya teenya sana keessa ijaaruu keessaa takka fakkeenya olaalle masaraa Minilik jennaa jechuudha. Masaraa Minilik bakkatti uummanni koloneeffataan Itoophiyaadhaa irraa biyya teenya gabroonfataadhaa ture jechuudha. Finfinnee irraa uummata naannoo san jiru buqqisee biyya maqaa isii yaamee maqaa hunda jijjiiree maqaa lafaa osoo nafi maqaa namaallee hunda jijjiiree sirna san gad dhaabbatee ture jechuudha. Sirna kana oguu gad dhaabbate warra Oromoo keessaa kanuma sirni kunuu heenya jeetti amanuu jira jechuudha. Warra sirni kana nu maaliif yeroo sanitti naannoo cabsisan naannoo kana if jala galcheeti uummatallee kaan sossobee kaan waan adda addaatiin if jala galfatee naannoo adda addaatti bobbaasee waan tureef warruma nutuu qaama sirna kanaati jee amanuu jira jechuudha. Masaraan Minilik sun ittiin jee warra amanuu jira jechuudha. Kanaaf hogguutiin mootummaa Itoophiyaatiin lolle mootummaa Itoophiyaa sanoo diine mootummaan Oromoo yoo qabattu masaraan Minilik qabatti jennee warra yaadu jira jechuudha. Masaraan Minilik sun ammoo keenyaa miti mana nama biraati. Jaarmaa mootummaa Itoophiyaadhaati jechuudha. Oromoon yooni sirna Itoophiyaa irraa kan diibsaate sirna itti ijaaratu qabdi. Sirna mataa isiidhaa kan bakka san buuftu ijaaratu qabdi jechuudha. Yoo manaan keessa jiraadhu kana hin barbaanne kana diigee ka biraa ijaaratu barbaade. At least kana diiguudhaaf ka biraa goojjaa daasalee taatu lafa kaayatuun qaba. Oromoon dhaaba poolitikaadhaa dhaaba siyaasaa haa ijaarannu malee uummata keenya jaarree sirna ka Itoophiyaa san bakka bu'u qopheeffataadhaa hin turre. Kanaaf jecha maal taana jechuudha. Hogguutiin mootummaa garagalchine haaneeti masaraa Minilik ulaan dhodhoinaa ulaan sun teenyaa miti ulaarraa deebinaa jechuudha. So akkasitti gartee osoo bakka hin geenye wanni itti hafnuuf mana ijaarannee qabsoo goone sana mana ijaarannee fi qophooynee fi hin turre jechuudha. Kanaaf bakkumatti galfannuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf dhaabonni Oromoodhaa yookaan dhugaa fudhannee kan ilaalu taate sirna gadaa maqaa dhaaban malee takkaa sirna gadaallee ijaaraadhaa hin turre. Maaliif nuti silaa addunyaa biraarraa waan liqeeffannuu nu barbaachisa. Maaliif sirna gadaadhaa sirna if dandayaa addunyaa biraatiifuu qooda laate qabna. Sanumaa silaa jalqabarraa jalqabnee kan ijaaranne ta'e odaa jalatti illee taatu. Keenyuma sani galla malee wanni sirna masaraa Minilik qalbifnuuf mana keenyan ta'e wanni qalbifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf bakka itti galfannuu qabaataadhaa hin turre. Kanaaf milkii saniin osoo hin xumuramin manuma nama biraatti galchina qabsoo teenya goonee laffaanee oomishni keenya kootaraa biraatti galaa jechuudha. Abbaan kootaraa san keessa jiru kootaraa san qulfii harkaa qabu koloneeffataa Itoophiyaati achitti dubbii wal dhabdee jechuudha. Galatoom Dr. Ismail obbo Suuraa gara keessanitti as deebi'a. Bara 1991 illee waanuma akka armaan olitti kaafnee kanatu ta'ee dhaaboliin siyaasa Oromoo filmaataaf osoo qophaayaa jiranuu mootummaa ce'umsaa keessa ari'amanii bara 2020 amma jirru kana keessa illee filmaataaf osoo qophaayaa jiranuu hoggantoonni paartilee siyaasaa jajjaboon warri Oromoodhaan deeman uummanni hidhaatti guuramanii deeggartoonni isaanillee jajjaboon namni sirna san hin leellisne guutumatti mana hidhaatitti guuramanii dhaabbileen siyaasaa kuuwwan ammoo mana akka gadi hin baanellee guuramanii sadarkaa kana ga'anii mee kufaatiin bara 1991 fi kufaatiin amma keessa jiru 2020 kun maaliin wal fakkaatti maaliin adda addummaa qabdi obbo Suuraa? Tayyoo ulfaadhu obbo Leellisaa wanni isii wal fakkaattuun 2091 jalqaba mootummaa ce'umsaa irratti wayita dhihaataniitiin hoogganaan adda bilisummaa Oromoo Galaasaa Dilboo haasa'uun isaanii waan warri amma barana 2018 mootummaa kana itti gale dhaabni marruu haasa'eerraan kophaadha. Waan irra walii galan osoo hin ta'in waan addaan jiran dubbachuun haa jalqabnu. Barana dhaabni tokkollee biyyatti galee ka waggaa lamaan duraa kana jedha. Kaayoo dirree qabsooti fi biyya alaa biyya adda addaa keessatti waggaa dheeraadhaaf itti qabsaa'e ummata Oromootiif hin calaqqifne hin ibsine gaafiin Oromoodhaa maal akka taatu kana jedheen himne. Kuni waan akkanaa kana asiin dura waan arginiif nama Oromootti mootummaa qabate jedheetiniin hawwiidhaan waan burraaqeef ta'uu danda'a. Ammoo kun siyaasaa miti. Inumaa irra caalaa walgahii adda addaati irratti miidiyaadhaan yoo agarru bakka bu'oonni dhaabbilee kanniini
mootummaa kana gargaaruudhaaf galle ka jedhantu ture. Siyaasan obbolummaan qabdu. Osoo obboleessi keetillee taate kaayoodhaan addaan goruu hin qabdu. Wareegama waggaa 50 qabsaa'onni Oromoodhaa dirree qabsootii fi mana hidhaa alaatti godhaatiin turan dhaabbileen Oromoodhaa kana kaayoon kenna. Qabsoo hidhannootiin yaalatiin turre amma karaa nagayaa eega dhufe maarree kaayoo kenna ka waggaa haganaa kan qabsoon tana karaa nagayaatiin hojiirra oolchuudhaaf dhufne. Wanni jijjiirame karaa nagayaatii fi karaa hidhannootiin ta'uu isaa silaa qofa ture. Homaa hin jenne. 91 Galaasaa Dilboo afaan Oromootiin obbo Leencoo Lataa afaan Ingiliffatiin hiikaniitiin dubbatan gaafa mootummaan ce'umsaa ijaaramu kaayoo adda bilisummaa Oromoodha guututti lafa kaayan. Ammallee mootummaa kana keessa ka jirruuf sagantaa kenna hojiirra oolchuudhaaf jedhanii dubbatan. Kuni waan addaan itti jirame. Wanni itti wal fakkaataniif gaafa mootummaan ce'umsaa dhaabatu akkas haa jedhamu malee dhugaadha. Ka yeroo sanii waan ammarra caalu jira. Tokko humna waraanaa qabatee haalli deematiin ture akkitti kaampitti humni waraanaa galamu dhiibbaan godhameen waraanni sun harkinnatee qawwee akkeekkatu godhamuun jiraatullee ammoo yaanni dammaqiinsaa fi hogganni qabsoo Oromoodhaa kaayoo san irra caalaa guututti qabaateetiniin kaayoo san adda bilisummaa Oromoo ittiin ka'e qabsaa'onni Oromoo ittiin ka'an san dhugeessuudhaaf murannoo amma caalaa qaba. Iftoomina amma caalaa qaba. Ka ammaa ufuuyyuu himachuu hin dandeenye. Sun himateet akka dhiibbaan irra gahin dafeellee ka'eetiin diree qabsootti deebi'ee haga dandeenye. Ka wareegama kafalee akka amma warra Abiyyiin jalatti maqaa aba'uutiin jaaramanii deemanii kana harka kennachuu osoo hin ta'in wareegama kafalaniitiin ka ajjeefanii ka hidhamaniitiin qabsoo dirreetti hin deebi'an. Kuni waan garaagarummaa isaati. Wanni itti wal fakkaatuun tokko yeroo san dammaqiinsa uummata keenyaa sabboonummaan waliigalaa haga ammaa kana hin dagaayine. Haa ta'u wanni hanqate tokko diina istiraateejiidha jechuun kiyya koloniin uummata gabroomeef diina istiraateejiiti. Kuni ka beekame. Diina istiraateejii tokko qawweedhaan malee furmaata addaan argachuu hin dandeenye. Istiraateejii irratti galii kaayoo irratti inni si ajjeesee si dhabamsiisee jiraachuu barbaada. Ati ammoo dhabamurraa baateetiin isa dhabamsiifteetiin jiraachuu qaba. Gaafiin koloniidha akkanaan hiikkata. Gabrummaa ofirraa kaasuudhaaf humna qawween si gabroomse nagayaaniif paarlaamaa fi filmaataan ofirraa hin kaaftu. Faranjiin waan biyya alaatii dhufteef yoo dhiibbaan gahaan irra godhame Afrikaa dhuftee irra godhame yoo lafti itti dhiphatte biyya ofiita dandeettu qabbisanii galuudhaaf sanuu dhiibbaan qabsoodhaa yoo hureetiin qabe faayidaa achiin booda qabdu eeggachuudhaaf nigooshe gootee addaan galti. Kenna akkasiitii miti. Kanaafuu wayita san qophii gahaa godhaniitiin qabsaa'urra filmaata xiinxallaa gochuun hin mul'ata akka ammaa kanaa miti ammoo dhuguma rabbi waliin qixxaawu. Akka ammaa kanaa miti. Hambaa hambifatanii dirree waraana kaampii hin seenne uumatanii ka kaampii seenillee dhugatti uf qopheesseetiniin gaafa dubbiin ammaattee bahe wareegamni guddaan irra gahullee. Hanqinni guddaan yeroo sanii waraana kaampitti galchu. Hanqinni guddaan yeroo sanii baranallee karaa nagayaattu baasa jedhameetiin waraanni akka kaampitti galu godhamuun hanqina wal fakkaata. Akkuma yeroo san filmaataan soolushinniin dhufa jedhame sina namni gaafii kolonii qabu. Namni deebiin koloniidhaa mootummaa of ijaarachuu qabu. Istiraateejikaalii waraana isaa harka diinatti hin galchu. Bakkemmaan itti waraanni ijaaramee husanii harka diinatti kaampitti hin galchu. Baranallee yaaliin sun yaalamee haga tokko milkaa'ee waraana asmara irraa galee irraa jalqabee ka booda dallee akka harki innatu godhame hidhatee waa wal fakkaatuun qaba. Warri duubatti hafe ammoo waan san hanqisee jira. Barana filmaanni daangaa malee lelifamee dubbiin Oromoodhaayyuu inumaayyuu wanni gaafsan gaafatamuu fi wanni amma gaafatamu addaanuu jira. Eenyaa wanni wal fakkaata qulqullinni kaayoo qabsoo Oromoodhaa gaafsan irra wayyaadha hanqina qaba. Amma immoo extensionii sanii eega gaafsanii jalqabee eega qabsaa'onni Oromoo dhaabbileen hogganoonni Oromoo mootummaa keessa magaalaa galanii dhandhamaniin booda eegalee humni walabummaa Oromiyaatiif qabsaa'u osoo hin ta'in humni
dhandhama aangoo mootummaadhaa fi magaalaa barate Itoophiyaa keessan dubbiin Oromoo deebiti yaad jedhu lelisee qabsoo Oromoo keessatti irra aanee bal'innaan haala amma irra geenye kanaan nu gahe. Kanaafuu waa wachisan jalqabame waan achi as dagaagee kanaa wal fakkaata ka ammaa kun ammoo ka daangaan tare ka yeroo sanii jabina jira. Akkuma jiru sanittuu dammaqiinsi Oromoo osoo gahan ta'in waytasan humna kureeffataa jalaa bahanii dirreetti socho'u jira. Infaakti ammallee dirreetti kafeet hin qabsaa'u ni jira. Maraafuyyuu qulqullinni kaayoodha. Istiraateejii kaayoon qabu tokko tooftadhaan wal makuun baranallee mul'ata. Ka baranaa qulqulleeffateetumaan karammaan mirgi argamuu karama nagaa kanaa fi karaa mootummaa keessaa filmaataanii waan jedhu qabateeti waan dhufeef wal fakkaanarra ka ammaa kun ka durii dogoggora durii caala jedheetiin amana. Galatooma Bosuraa mee Dr. Ismaa'il waan itti dabaltanii qabaatan gaafii isaanii dhiyeesse kanarratti. Dhugaadha Jaalsuraa Fayyaadayii waan garaagarummaa jirtuu fi waan itti wal fakkaatu bal'inaan lafa keeyse. Wanni kun dogoggoroonni Oromoon qabsoo godhaa as keessatti godhaa ture. Isa mudataa ture. 1991 qofaan eegallee achi durollee numa ture. Gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa ijaaramee ka alaatii fi ka biyya keessaa wal qunnamee qabsoo hidhannoo eegalu biyya keessaa yeroo Haile Sillaasee bu'u jechuu kiyya warreen lakkii Itoophiyaa dimokiraatessuutu karaa irra gabaabaa fi bahiin nuti itti baafnullee irra laafaadha. Warri ji'uutu hedduu ture. Warra kama eessoon faadaaloo warra akka caatii fi warreen kana fakkaata dargiin karaa adda addaatiin ijaartee bobbahaa turan. Inumaahu yeroo sanitti warri mootummaa dargiitu gadhaabe hayyoota Oromooti jechuu ni dandeenya jechuudha. Itoophiyaa foolii galatti. Sun re'eetti korbeessa ifirra dhalte jechuudha. Tahuudha jechuudha. Kan itti ilaalutti. Kanaaf dogoggorri sun gaafasiis numa ture. Eeganaahis 1991 waanuma akkasii dhalate. Dhaaba keessatti akkuma reefuun tana tuqee Itoophiyaa dimokiraasii jechuun akka qaanii takka turte namoonni waa'ee Itoophiyaa dimokiraasiidhaa yaada qaban ni dhoofatan ture dhugaadha. Oromoon sirna gabroonfata amata 150 keessatti sirna gadaa kasilaa gartee dimokiraasiidhaan beekamu kani rakkinnillee nama jidduu dhufe yoo garaagarummallee nama jidduu dhufte garaagarummaa sana ilaafi ilaameedhaan namni taa'ee walitti haasa'ee dhugaadhaan kan wal waa hin dhoyfanne dhugatti sirna gadaa keessatti namni nama ajjeese ragaa osoo hin barbaanne fi ragaa fi ba'a hangas takka uummanni keenya sirni gadaadhaa sirna dimokiraasiidhaa ture jechuudha. Sirna kana keessatti namni yaada ifii qabu dhoyfata. Wani dhoyfatuuf maali? Mirga waliin kenninu dhugaadhaan gartee waan jiru takka Itoophiyaa dimokiraasiidhaan milkooyti Oromoon milkeessuu barbaadan namuutii beeka. Namoonni qabsoo godhan kun harumatti Oromoo milkooysan barbaadan dhugaadha kan keessa namni aangoo barbaaduuf namni garaa bitamuuf hin dhabamu jechuudha miti. Numa jira garuutu immoo irra hedduun harumatti Oromoon bahii xiqqoodhaan wareegama xiqqaadhaan waan barbaadutti dhaqqabdu barbaada fa'aa keessatti mul'ata waan kana keessatti saniif silaa sirna dimokiraasiidhaan waliif dimokiraasii walii kenninee namni yaada biraatiis qabu dhaaba tokko keessallee yoo dhufe takka ammoo alaayisoo dhufe waliif abboomnee ilaaf ilaameedhaan waa hiikkannee qulqullummaadhaan namuu karaa barbaadutti akka ifjaaree humnitirra caalte akka mo'annaa harkattu buusuu namarra ture. Sunin turre jechuudha dhaabota kana keessatti dhugaa kunne kalaatu nama dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana jalqabarraa jalqabee akkuma reefu jetti adda bilisummaa Oromoo hundeen qabsoo bilisummaa Oromoodhaa dhugaa warri qabsoo eegalaa fi hundee jaarmaa baranii jechuudha adda qabsoon naannoo Baaleetti waaqoo guutuu faan eegalanii fi tan gartee adda bilisummaa Oromootiin bifa jaarmaa baraneetiin eegalamte xiqqoo garaagarummaa qabdi hundeen si achi haa taatu malee dhugaa kunne kalaalu taate adda bilisummaa Oromootti achuma keessa madisiisuu numa dandeenya. Maaliif karaa sababa lola Baaleetiin alatti waliin gabbahaniitu waliin humnaawanii keessaa dhaabota alatti ijaaraman adda bilisummaa Oromoo ala ijaaramuudhaaf hiree warri kenne bakka sanii waan kana sirritti waliif abboomanii dhugaa jirtu akka walitti dubbatanii dimokiraasiidhaan ilaalanii yaada irra nama milkeessuu danda'u irratti walii galanii yoo walii galuu baatanillee adda bahanii
namuu karaa silaa gartee irranii milkeessuu danda'uun yoo bobbahee ummata isaa jaarrate har'a jabaate moohuu ni danda'a. Har'a dhugaa harkaa qabu takka ammoo har'a jabaate Oromoo milkii takkaan gahuu ni danda'a. Sawwanni hanqanneef aadaa sirna nu gabroonfateerra dhaalle heetu haa xiqqaattuu guddattu Oromoo keessaa hojii jiraataadhaa ture jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkii wani nuu ta'u dhaabonni kun hogguutiin yeroo adda adda bahan hoogganoonni yaada adda addaatiin hogguu adda bahan wanni isaan walitti deebanii mee dhaaba tokkollee yeroo sooressa jaarraa abbaa gadaa fa'aarraa jalqabii adda bahaa ture. Adda bahanii kun walitti deebanii wali araaramuu hin dandeenye. Wanni takkoon isaanii wali araaramuu dhabaniif hundi isaaniitu sirna dimokiraasii hoogganaa geggeeffamaan turre. Sirna dimokiraasii keessaa kan gartee sirna gadaa irraa maddeen odoo kaniif ulaagaa godhatanii kan deeman ta'e namni walitti araaramneef hin jiru. Wanni waliin deebee wal haasawee waliin galleef hin jiru. Haga har'aan tanaatti dhaabuma Oromoo hadda bahe walitti deebee wali araarameen agarra. Sun wani nu calaqqisu maali? Diktaatoroota ta'uu agarsiisa jechuudha. Aadaa sirna gabroomsaa irra dhaalle ta'uudhaan nu keessaa mul'ata jechuudha. Kanaaf wanni kun qooda guddaa nurra qabaataadhaas geesse. Yeroo Haile Sillaaseen kufu qabsoo Haile Sillaasee kuffiste jabduun tan Oromoodhaati. Maa keessaa'uu lafti nama qotatu haa taatu jechuun irra guddatee lafa koloniidhaan qabamte sana laala. Kan dargiin lafa qotee bulaaf haa ta'u jettee fennit abbaa qotatu haa ta'u jettee fenne sun lafa koloniin qabamte laala. Walii galatti lafti warra noorziidhaa adda. Warra saawuziidhaa tana kan gartee koloniidhaan qabamtee jirtu sirna kolonii irratti ijaaramtee jirtu jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoodhaa hundee mootummaa Haile Sillaasee diiderraa takka 1991 qabsoon dargii diide abbaan gaa mootummaa qabate haa kileem godhuu malee qabsoon Oromoodhaa sadarkaa guddaadha keessaa qabdi. Kanaafuu har'aan tana waan arkinuma fakkeenyaaf wanirraa laallu chaartaruma 1991 kaayame san irra guddaan siidhaa gaafii Oromoon dhiheessee waji deema. Sanuu asxaa tokko cufaa nu agarsiisa. Kanaaf qabsoon Oromoon goote guddoodha. Milkiis harkatte bakka silaa barbaadu sun ammoo hin geenye. Wanni irraa nan mul'atu ani gama akka kiyyatti akkuma reefu jetti sirna dimokiraasiidhaa kan namni dhugumaan gartee rakkina jiru tokko waliin gattaa'ee waliin haasa'ee dhugaa jirtu takka warra qabsoo dhaaluuf itti dabarsu takka uummataadhaa hin turre. Uummata keenya jaaraadhaa hin turre. Gaafii teenya dammaqinsaan artikulee godhataa hin turre. Waan harkanne immoo iggitiitti godhuudhaaf qopheessaa hin turre. Dhugaadhaa haalli keessatti gartee nuti gabroomnee fi warri biyya teenya dantaa nuti barbaannu faallaa dhaabbatan guddaa ta'uurraa kan ka'e Oromoon if malee gargaarsa biraa hin qabdu. Kanuma akkasii immoo addi bilisummaa Oromoo jalqabarraa jalqabdee kaayoo lafa kaayatte rakkina kan hubatuurraa kan ka'e. Oromoo waan Oromoon barbaaddu uummanni biraa tokkollee hin barbaadu warra Awurooppaatiif addunyaa humna qabdu dabalatee waan Oromoon barbaaddu namni biraan jibba ollaa keenyarraa jalqabi. Kanaaf Oromoon ifirratti hirkannoo dhaabni Oromoodhaa jalqabarraa yeroo qacalee san keessatti yeroo silaa gartee beekumsa akka har'aan tanaa hin qabnu jennee yaanu san keessatti hayyoonni keenyoonni isaa lafa kaa'an waan nama ajaa'ibsurraa dhaqqa. Ifirratti hirkannoo waan jiru lafa kaa'anii jechuudha. Ifirratti hirkannoo Oromoon ifirratti hirkattee qabsoo gootu waan silaa barbaadu akka inni geessii waan jiru jechuudha. Har'aan tana qeeroo eenyu gargaare? Gargaarsi alaa hin jiru. Yoo dhugaa fuudhanii kallattii qabsoon qeeroon godhaa baate qabsoo nagayaati jenna. Dhugumatti gartee idin jechi kunuu jecha sirriidhaatii miti. Qabsoo nagayaatiif qabsoon nagaa lubbuun ajjeeftu. Nama 5,000 oliitu itti du'e. Qabsoon sun qabsoo nagayaatii miti jechuudha. Qabsoo wareegama lubbuudhaa gaafatte. Qabsoo laaftuudhaa miti. Qabsoo dhugaadhaa qawwee osoo harkaan qabne namoonni tokko qawwee malee isa. Qabsoo qawwee malee isa jennaani malee qabsoo nagayaallee jechuun hin jechuudha. Kanaaf dogoggorri gartee ture ta duraati wanni nan mul'atu dirretti ummanni keenya ilaameedhaan taa'ee haasawa namni haasawu kana keessa haasawni namni haasawu beekumsa dabarsa. Waan dabarreerraayi barnoota fudhatan. Waluma bileem godhu waluma homatu malee nama biraa haalaatti qubalaatu malee ifitti qubalaatu hin turre jechuudha. Kanaaf jecha gartee kitoonni hangarraan tanaa mudatanii fi rakkinoota kana dabarsinee akka irraa baratamu godhu dhabuun
dadhabbii teenyaraa takka ture. Kanaafuu waltajjiin tulleen nuti wanni waan kana jaarreefu takka duraati waan kana dhabamsiisuudha. Kan hanga dandeenyu xiqqeessinee ummanni keenya beekumsa irratti hirkatee murtii haa godhatuudha. Namni Itoophiyaa karaa Itoophiyaatiin milkeessina jiruus haqa qaba. Rabbi si haa milkeessu jedhee warri gartee lakki Itoophiyaan sirni koloniidhaa addunyaa irratti akka dimokiraatii dhageenye federeeshinii fi wanni kana fakkaata sirna ummata tokko ka biyya takka waliin qabu wal dhibeetu gartee yaada adda addaa qabuutu sirna federeeshinii kana jaarata. Ummanni koloniidhaa ammoo koloniin jigu qabdu dura tana gartee wal amansiifnee hayyoonni Oromoodhaa waan kana dhugumatti gartee dirreetti wal amansiisanii dhodholfatanii osoon ta'in itti qaanfatu hin qabu. Namuu dhugatti gartee humna haaraa irraan tana gartee qabsoo godhaa jiru tanaaf dhugaa jirtu akka gabbaasanii himuutu karaa silaa barbaannutti nuun ga'uu danda'a. Kanaaf jecha gartee kanarratti gartee fuula deeffannee gaariidhaa waan jiru wal barsiifnee dhugaa walitti dubbannee karaatti Oromoon milkaa'uu dandeessu akka lafa kaayannee ittiin deemuudhaatu nurra jira waan jiru qabaa jechuudha. Galatoon Ismaa'il mee mallee asuma irratti gaafii takka isinii dabala. Kufaatii hanga ammaa Oromoo mudatee sababni gurguddaa lama ni kaasna. Tokkummaa jabaa dhabuu fi hoogganaa kaayyoo ganamaatirraa hin sharafamne qabaatuu dhabuudha. Kun ammootu akkamitti sirreeffamuu qaba? Mee hooggantoonni yeroo hedduu kaayyoo kaleessa qabatanii as ba'aniif san diinaf laatutu mul'ata. Yeroo hedduu irraa maqutu mul'ata. Kaayyoo ganamaa qabatanii abboota irraa dhaalan sanii fi ofii qabatanii asiin ba'anillee yeroo itti sharafantu mul'ata. Kana akkamitti sirreessuu dandeenya? Isin ammootu akka waltajjii walabummaa Oromiyaatti shoora akkamii taphatuudhaaf qophii taatan? Dr. Ismaa'il isin maaf hin deesse? Fayyaada gaafii bareeddu na gaafatte. Gaafii tana ni yaadadhaa bara diigam dura biyya sanatti iskoola deemeetiin iskoola irraa kumaan bahetti namoota wajjin naannawaan amma jiru naannawa Minisootatiin jiraadha. Naannawa kana dhufne namoota haka tokko wajjin waliin tetteenyaa haasofne. Qabsoo Oromoo tana keessatti waliin jenne hoogganni ifirratti amantiin qabu. Uummanni illee irratti amantiin qabu. Hoogganni tokko yooni ifirratti amantii qabaate dirree lolaa nama naqeen immoo haji'eeti ifirratti amantii sanii itti seena. Murtii takka godhuudhuufis ifirratti amantii qabaa yooni murtii tana godhe namni maal naan jaanjuu murtii fakkaattu godhatti yaadee falaasaa mataa isaatiin dandeettii humna dandeettii rabbi isaa kenne irratti fi beekumsa qabu irratti hirkateeti murtii godha. Namni maal naan jaanjuu jechuudha. Hooggana ifirratti amantii qabu. Kan uummanni illee amantii irra qabu tokko akkamii uummannaa waan jiru irratti namoota haga tokko wajjin teenyaa ta'e waa'illee kiyyaa wajjin. Kanarratti namoota naannoo adda addaatiin yoo dhugaa fudhannee kalaarotaati adda bilisummaa Oromoo tana jalqaba gaafa ifjaaran haalaatiis ta'e keessatti ifjaare naannoo adda addaatirraa birkii uummata keenya bakka jiru hundarraa kan silaa hiree wal qunnamullee hin jirre barbaadanii hoogganoota membe seenaa hoogganoota kana hunda isaanii yoo tokko tokkoon ilaalle namoota naannoo adda addaati kadhandhama adda addaa qabu jechuudha. Kana walitti fidanii jaarma akkasii ijaaruu danda'an. Alaalleen waanuma akkasii irra keessaa mul'ata. Kanaaf jecha gartee wanni kuni akkami wal'aanamtii waanjuu irratti haasofne hooggana uummanni irra amantii qabu kafirratti illee amantii qabu kami uummannaa waanjuu irratti haasofne namoota naannoo adda addaa irraa birkii adda addaa keessaa walitti harkisnee waa cacarraaqoo eegallee akkasiin naannoo kanatti sossoa silaa gartee yeroo sanitti qabsoo naannoo kanatti deemaa jirtu gargaaru titillisuudhaaf yaalii goone. Wanni kuni karaa tokkoo fi lama fakkii tokkoo fi lama tuquun hin danda'a waan kana keessaayi kana yoon ji'u amma fakkeenyaaf uummanni keenya yeroo gartee gabrummaa kana keessatti wal qunnamtii osoo hin qabaatin lafa bal'oo hagas geessu. Ummata guddaa hagana garu sirni gabroomsaadha addaan facaasee waluu wallaalchisee ture. Ummata kana waliif fidanii akka silaa barbaachisu hooggana dandeettii gahaa qabu. Ummatuudhaaf chaalenjii guddaa keessatti uummanni keenya dhugaaf illee kan laatu waan kana akkamitti wal'aanna namoonni je'ee yeroo jalqabaa san bifa saniin lafa kaa'e wareegama qabsoon tun bara dheeraa fudhatteerraa fi chaalenjii isin qabdurraa kan ka'e yeroo takkatti fakkeenyaaf amma naannoo baha Oromiyaatti ta'e hoogganoota bakka takkatti namni kurnaan lakkaa'amu amantii adda addaa naannoo adda addaa irraa dhufe amantiin addan baanu jee waliin dhumuun sun waan takka nama agarsiisaa jechuudha. Namoonni amma Galaasaan faan
Wallaggarraa dhufanii naannoo baha Oromiyaadhaatti waraanni hogganaaf nama san filatu 199 nama tokkooti. Dandeettiidhaan laalee nama filataa jechuudha. Sunis fakkii nama agarsiisu irraa takkaa jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruutu naannoo Galamsootti hidhaa dhaabbataadhaa hidhame. Magaalaarraa xarafa baheeti dubartoota qoraan fe'atanii deeman. Taayisisee qoraan lafa kaayachiisee haasofsiisee qoraan kana fa'aa maallaqa kennee fi itti hima ture qabsoo waa'ee qabsoodha. Namoonni naannoo san turan gaafaan akkuma reefu isiniin jenna nama 30 jalqabaa kan waboo ammaan tana faantisii akka harkaanfatte kana keessaa warra 30 duraa keessaan ture. Naannoo Galamsoo saniin ture. Uummanni seenaa isaa harkaadhaan himuutu wajjin haasawee harkee jechuudha. Wanni kuni Oromoon akkamitti chaalenjii akkam keessa dabartee hooggana silaa gartee qabsoo tanaaf haruma gartee maan tana haa kufaatiidhaa fi gufoo adda addaa haasawinu malee milkii hangammaan tanaa Oromoon harkataa as geesse kana nuu fide kana dhaluunuu jabeenya dhugaa fudhannee kan laalu taate. Maaliif akkaataa nuti itti gabroomne yoo kan laalu taate haala gartee addunyaa birarraa hedduu garaagarummaa qaba. Naannoo keenya maayimmaa tokko jira fakkeenyaaf malkanyaan naannoo keenya yeroo gaafa malkanyaadhaa san nama Abbabaa Ibsaa jedhanii ture. Abbabaa Ibsaa jedhanii malkanyaadhaa maal jedhanii maayimmaa uummanni naannoo sanii nama dhaba Amaaraa Abbabaa Ibsaa daanyaa godhanii jedhanii jechuudha. Maaliif beektaa Abbabaa Ibsaa kun afaan Amaaraan beeku akkuma uummata naannoo saniiti. Uummanni naannoo sanii an namaa miti jechuutti beekaa jechuudha. Jechi maayimmaa sana laaltemma nama dhaba Amaaraa Abbabaa Ibsaa daanyaa godhan malkanyaa godhanii jedhanii jechuudha. Maaliif Abbabaa Ibsaa afaan Amaaraan beeku namni afaan Amaaraan beekne namaa miti. Ifiin jee jechuudha Oromummaan mataa isaa gosa yeroo ta'etti. Kanaaf jecha gartee maaliif namummaa isaa balleessee jira gabrummaan gartee uummata kanarra qubate kun. Kanaaf jecha gartee hoogganni dhugaadhaa murteessaadha. Akkuma reefu tuttuqetti sirni nuti gartee ulaagaa ittiin ijaarru takka qabaachuu dhabuun ulaagaa nuti gartee akka dhaabaattis tahee akka geggeessota qabsootti ittiin masakamnee ittiin bobba'anu tokko jiraatuudha qaba. Ulaagaa yoo hambarraa dhaallu ta'es hambaa sirri jala deemnee hordofuu sirna dimokiraasii addunyaa biraarraa dhaalu ta'e. Ka Oromoo fudhannu kan taa'utti sirna gadaarraa fudhannee sirni gadaa san jala sirriidhaan deemuu. Sirni gadaadhaa anarraan tana eegaan gaafii ammaan tana waraana jalqabaatiin ta'esiin jiru kuni 1976 arraan tana amata 43dha jechuudha. Namni gaafa sanii ijoollummaa irraa jalqabee sirna gadaa ijaaruu eegale. Arra sirna gadaa sirna mootummaa waan hin gooneef hin qabu jechuudha. Sirni gadaadhaa arraan tana yoo abbootii gadaa jenna jedhee Oromoon arraan tana naannoo biyyaa keessatti dubbatan. Akka waan gartee uummatuma imaamaa mammaratee deddeemee gartee wahuma eebisu akkas fakkeessanii jiru. Sirni gadaa jechuun aadaadhaa miti. Sirna gadaa jechuun mootummaadha. Maqaa waraana keenyaa irraa jalqabee waan sirna gadaa calaqqessuun hin qabnu. Keessatti maaliif hin qabaanne maaliif itti qabaataadhaa hin gahin hoogganni kun akka itti ijaaramu achi keessaa dhufa uummata keessaa dhufa malee waraana garee namni jajjaarratuun miti jechuudha. Har'aan tana dhaabni karaa adda addaatti guutuu fofottake kunis waraana akkanaa hanganaan qabajaa kunis miseensa hanganaan qabajaa waan akkana kana sana lakkaawwata. Sirna gadaa silaa taane sirna gadaa Oromoo ijaarra kan Oromoo waliigala qabdu mana Oromoodhaa waliigala ijaaramaa jechuudha. Hogguusan hoogganni san keessaa ba'a. Kanaaf I think nuti hundee teenyatti deebi'uu nurra jira. Hundee teenyatti deebinee waan qabnurraa extract godhatu nurra jira waan jiru qabaa jechuudha. Galatooma Dr. Ismaa'il obbo Suuraa gara keessanitti dhufe qabsoon bilisummaan akka goolabamu kufaatii qabsoo dabartee irraa maal baratuu qabnaa achumaan ammootu wal qabsiisaatii tarsiimoon Oromoon amma gara fuulduraatiif ittiin masakamuu qabu ittiin deemuu qabu mee maal jettaniiti yaaddu? Bareeda ulfisaa gaafii amma ati na gaafatte kanatti seenuu dura yaada Dr. Ismaa'il kennatan irratti xiqqoo waa'ee da'uu barbaada. Gaafii ati waan saniif gaafatteef deebii xiqqoo waa'ee da'uu barbaada. Waa'een hooggantummaa fi hooggantummaa gahaa yookaan hooggana gahaa argachuu fi hooggana milkii fidu argachuu fi dhabuudhaa kuni Oromoo keessatti yeroo hedduun haasawaa waa'ee hooggana dhabnee jedhamee haasawaa. Dhugaadhaa hooggana gahaa bilchaataa kan bakka irratti argameetii waan bara qindeessu akka adda kiyyaatti eega warri awwala jalqabe adda bilisummaa Oromoo yaada guutuudhaan qormaataan
akkitti qabsoon sun deemtu lafa kaayate suni dhume booda hoogganni gahaan hin mul'anne sun dubbii dhugaati. Yaada tokko asirra kennachuu barbaada. Waan yeroo hedduu waltajjii Oromoo adda addaa irratti miidiyaa adda addaa irratti sooshaal miidiyaa irratti illee hoggana kana namni akka nama tokkootti ilaala. Waan hoggana jedhamu qabsoo keessatti uummata cunqurfame bilisa baasuudhaaf qabsoo deemu keessatti akka nama tokkootti ilaalama. Dogoggora wanni kun akka nama tokkootti ilaalamuu hin qabu. Duraan dursee qabsoo tokko milkeessuudhaaf hogganni jabaan jiraachuun barbaachisaadha. Hogganni jabaa san ammoo kama namni uumadhaan dhalate yookaan barnootaan dhalate argamsiisu miti qabsoo milkeessuudhaaf. Hoggana jabaa jaaramayaatu dhala. Hogganni haga fedhe hayyuu ta'e jaaramayaan ala yoo ta'e milkaa'uu hin danda'u. Lallabaan wanni milkaa'u hin jiru yoo qabsoo qabsaa'ota jaaree itti deebi'a waan kana. Jaaramayni jabaan ammoo hoggana jabaa baasu daandii sirrii siyaasaa daandii sirrii taatika siyaasaa irratti yaada qulqulluu kaayuu irratti yoo hundaa'e jaaramayni jabaan itita. Jaaramaya jabaa itite santuyyuu hoggana jabaa baasa. Kaayoon qabsoo Oromoo jalqaba waliigalaan sirrii taatullee haalli diina keessaa itti uumamanii fi itti socho'an haga 91tti dhiibbaan guddaan jiraatullee karaa sirrii deemame ammoo qabsoo hidhannooti irra caalaan isaa kan godhame fi Oromummaa biyya alaatiif bakka itti barsiisudha. Adeemsa keessatti keessaa 90 as kaayoon qabsoo Oromoodhaa hin boora'e. Hogganni haga 91 jiru haalaafuu haa dadhabu kaayoo dhugaa san qabateet achiin gahe. Eega achiinii booda maaliif hogganni jabaan hidhate sun achiin gahe wanni amma nu irraa dhaadannu wanni 91tti dubbii Oromoo kana ka qubee uume ka waan mara uume ka dhaloota kana mara uume dhugaa dubbanne ka inseeroo saniiti. Waan yeroo san guduunfine mootummaa ce'umsaa san keessattii fi mootummaa achi as ka wayyaaniif oppidoon oofan keessatti qabsoon achi dura milkii guddarra geette jechuun dandeenya. Guutuu ta'uu baatullee. Weel achi as maaliif hogganni jabaan jiraachuu dhabe? Waan jaarameenni jabaan dhabameef jaarameenni jiru qoodama ka hogganni isaa afaan adda addaa afaan 4-5 dubbatu. Maali kaayoon keessa yoo jedhan afran namaa waan 4 ka adda addaa ka dubbatu. Maal jechuudha kun? Tokkummaa ilaalchaa kan qabne jechuudha. Jaarmayni jabaan tokkummaa ilaalcha siyaasarraa jedhalata. Duraan dursee akkitti tartiibni haga hogganaatti deemu kun haga hojiitti deemutu qabsoo keessatti tokkummaa yaadaa waan dura aansu. Yaanni qulqullaa'an tokkummaa yaadaa aayidoloojiidhaa yookaan ammoo kaayoodhaa dura aansaaf qabsoo tokkootiif. Barbaachisa. Sun akkamiin dhufa? Qabsoo keessattiin political line struggle and struggle. Qabsoo daandii siyaasaa keessatti godhamuun qulqullaa'aa dhufa. Qulqullaa'aa dhufee yaada mo'ataa haqaa sanirratti hundaa'etiniin jaaramayni jaarama tokkummaa jaaramayaatti dhufa jechuudha. Tokkummaan jaaramayaa hoggana bilchaataa baasa. Maaliif? Yaanni pirinsipila irratti hundaa'ee qabsoo gabrummaa takka ummata san bilisa baasuudhaaf qabsaa'u aayinaa of dandahe qaba. Kana gara fuulduraa irratti haasa'uu dandeenya. Aayinaa of dandahe qaba. Jabina ulaagaawwan isa barbaachisu qaba. Biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu.